Maaliif injifannoon 1991 mirkanoofte taheera amma jiruun gadhaabatte ummatoonni garaagaraa if bulchee akkatti waliin jiraatan mootummaa walii wajjinis akkatti qooda fudhatanii ka lafa kaa'e kunigaa mirga hiree murannaa guutuu ummatoota garaagaraatiif waan akeekuuf kaayyoo tanarratti walii wajji hojjechuu salphaa ta'uu qaba. Hariiroo teenya haaromsinee yoo jaarmoota fakkaatu kan sirna dimokiraasiitti amananii wajjin hojjenne injifannoon akka dhihaatu taasisuu dandeenya. Injifannoon dhugumaa hawwiin dhuftu hojii cimtuu barbaaddi. Hojiin sun amma ka hojjetamuu qabdu. Hegereen amma ka hojjetamuu qabdu. Kana dura waan ta'erraa barachuu qabna. Amma jijjiirama bara 2018 ta'e jala gahuuf waan ture yaadachuu qabna. Jaarmoonni Oromoo warri maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin sossoohu waan keessa dabran yaadatanii sanirraa baruu irra jira. Wanti gaafas argame gariin naman gammachiisu. Jijjiiramaatu as deema jedhanii ni mul'ata ture jijjiiramni akka dhufu ni beeka namni hedduun. Wanti ta'e garuu jaarmootaa fi namoonni jaarmoota san hoogganan mataan dantaa tuuta ofii yookiin mataa ofii duukaa deemuutu argame. Isarraa baruu feesisa. Hegereen har'a hojjetamuu qabdi. Ammarraa daandii haqaa irratti, daandii dhugaa, daandii bilisummaa irratti waliigaluu barbaachisa. Hoogganoonni jiran warri ABO waboo murate daandii wareegamtoonni shinniggaa irra turan irratti kaayyoof cichuu, kaayyoof du'uu, waliifis du'uu, waliinis du'uudha. Ka dadhabe akka ta'u ta'a beekamaadha. Warri gara biraatis akkasuma muratanii daandii san irratti walitti suutuu barbaachisa. Qabsaa'onni hundinuu ta duraa jaarmaa ifii qajeelchuudha. Teamwork ka dhugaa gadhaabuudha. Dogoggora dabrarraa barree hegeree maal akka fakkaatu ammarraa karaa qabsiisaa deemuu barbaachisa. Walii wajji hojjechuun sagantaa walii wajji warra kaayyoo fakkaataa qabu wajji hojjechuutis ammarraa itti deemuu qabna. Kuni waan yeroo kennanii fi miti gabaabatti. So jaarmoonni matatti hojii isaanii dirqama isaanii beekanii cimu walii wajjin hojjechuu wal hubachuu jaarmootaa fi sochii kaayyoo fakkaataa qabu wajjin hojjechuu dogoggora dabrarraa barree ammarraa common platform ka jennu kana ka Oromootis ka warra akeeka fakkaataa qaba wajjin ammarraa irratti hojjechuu barbaachisa. Hawwiin wanni argamu hin jiru. Kanaafif qopheessuu qabnaan jaa kanumaan irraa dhaamsa kiyyaadha. Jaaltaa baay'ee ulfaadhaa sa'aatii jiru baay'ee nu hambiftanii ulfaadhaa kabajamaa isiniin jennaa. Kanatti aansee Profeesar Mahammad Hassan dubbii nu gootanii amma waltajjiin kan keessan Profeesar Mahammad Hassan. Dr. Milkeessaa hedduu galatoome siifi Dr. Ittaanaa waan kana qopheessuu keessaniif hedduu galatooma akkuma duraan dubbatame an gama kiyyaan hedduu gammada isin cufa as keessatti arku yaada adda addaa yoo qabaannillee namni wal kabajee yaada dhagahee beekaa jiran barnoota irraa arkanna wahallee irraahu tanaa jecha kabajaawwan sana gaggeessuun hedduu waan nurraa eeggamu hedduu galatoomaan ja'a. Laal an waan haaree waaniin isinitti dubbadhuun qabu waa sadi gaggabaabseet maal lafa kaa tanallee isinii fi miti ummata keenya ka prograama kana jala deemuuf akkuma yaadatan jechuuf waan biraatii miti. Ummanni keenya dur ummata bilisa ture wama dhugaa harka 100 wama dhugaa
ummata ifiin bulchuu ture, mootummaa isaanii qabaachuu turan, seera isaanii jala bulan, seera ifii tumataniin jala bulan jechuu barbaadeeti. Ummanni bilisa ta'e yoggayyuu kana kan godhuu danda'u. Afaan Oromoo har'aan tana tuffatame amatuma sadii dura akkamitti Finfinnee keessatti dubbatama jedhanii dachii buqqaasuu turan afaan mootummaa ture, afaan literacharaa ture, afaan dippiloomaasii ture, afaan daldalaati ture. Tana namni keenya mata qabachuu, tana maaliif hin gajjabees? Afaan tokko biyya san keessatti kan balleessuuf irra xiyyeeffatan waa meeqaatu jira? Gizeen hin jirtu tokko afaan Oromooti. Waan kana balleessuu barbaadanis isin cufaa beeka jechuu barbaadeeti. Ummanni keenya ummata cabe akka Profeesar Tashaalee Xibabuu jedhutti jaaramansi Itoophiyaa cabinsa humna Oromoo gubbarratti jaabar wooma harka 100 dhugaa. Eega gaafa san ummanni keenya cabe hanqaa irratti mootummaan dhuftu cuftinuuhu ta ummata keenya disarmi gootu, ummata keenya diidu malee takka waan gaariitu ummata keenyaa gootee jira. Injiru bar. Tana barree ummanni keenya dantaa isaa baruu qaba. Laal ummanni keenya biyya san keessatti ummata bal'aa, Afrikaa keessatti illee ummata bal'aa. Ummata miliyoona 50tti tilmaamamu tokko sanii oliihu ja'a. Mee eessa jira miliyoonni 50 kaa'ifi mootummaa isaan qaban? Ni jira ummata keenya malee. Tuffiin tanaa gadii ni jirti. Wahuma jiraahu maqaa OPDOtiin ka jiru bar ni diina jedhanii qopheessanii fixatanii jiranii. Oromiyaas ni diina jechuudha. Tun maal jechuu barbaadeeti? Hanqamte akka ummata keenya tuffatan dur tuffii ture daranuu warri har'aan tana bilisiginnaaf hin jiru. Warra duraan dhiiga ummata keenyaatiin jiraachuu ture. Eega mootummaa qabatan galgalaa ganama dalagaan isaanii ummata keenya fixu isin cufaa beeka. Har'a tana balleessinaa. Laal Oromiyaan kan jaaramte dhiigaa fi lafee ummata keenyaatiin yoggaa dheeraa 1960 irraa kaasee hanga 1991-92tti ummata keenya meeqaatu wareegame? San duraas hedduu wareegame. Sanii har'aan tana ni balleessinaa. Maaliif balleessuu barbaadan? Diiganii basically har'aan tana bar Oromiyaan strictly speaking hin jirtu, diigamteeti jirti. Tana bira dabranii kilastaratti ummata biyya addaan facaafnaa jedhaniimi kilastara eenyu ka baase? Yaad Birhaanuu Naggaati. Basically isin cufaa beeka je'eetiin abdii godha. Ummanni bal'aan kun dila kana tuffatamuun honest to God qaaniin akkanaan jirtu. Maaliif tuffatamne? Humna waan hin qabneef. Ummanni tokko yoo humna qabaachuu baate addunyaa irratti gatii takka illee hin qabdu, waa takka illee godhuu hin danda'u. Dachiin Oromiyaa dachii qabeenya qabdu eenyu ka faayidaa irraa harkatu? Ummata keenya. Tanaa jecha tana mata qabatanii akkamitti ummata keenya karaa humnatti jijjiiruu dandeenya? Sanirratti yoo focus goone gaarii jechuu barbaadeeti. Ummata dila kana bal'aa kan mootummaan qabne nama qaanessa. Sanbira dabra ummanni tokko yoo if kabajuu baate, afaan isaa kabajuu baate, aadaa isaa kabajuu baate, namummaa isaa kabajuu baate bar ifiin if balleessa. Namni if tuffatu xiqqaa guddaa si tuffata yoo ati if tuffatte. Eenyu ka aadaa teenya, namummaa keenya, afaan keenya akka afaan biratti dagaaguun qabu. Yoo nuti dirree baafnee lallabnee dubbachuu baanne eenyutu dubbata? Tanaa jecha tana irratti yaaduu nu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Gizee isinirraan fudhadhu. Laalan personally akka dhugati hedduu na yaachiftu ummanni keenya Gujii keessatti yogguu dhumu, Wallaggatti yogguu dhumu, Baaleetti yogguu dhumu, Shawatti yogguu dhumu, almost everywhere Wallootti yogguu dhumu gamaa gamanatti laal 2015, 16, 17, 18 wani nu garsiise ummanni keenya walii dirmachuu akka danda'u. Walii dirmatanii yoo bakka takkatti badiin taate tahuu hin qabdu jedhanii ummanni lafaa ka'ee sagalee isaanii dhageessisuu danda'an. Sani mootummaan EPRDF gadhiiftee akka jarri abaaramaan kun dhufee qabatu ka goosise tokkummaa ummata keenyaati.
ar'aantana yogguu namni keenya gamaa gana akkanatti dhumu walii dirmachuu dhabuun gaafii hedduu nama kaafte. Ummanni waliin dirmanne tokko tokkoon bada seenaa ilma namaa keessatti tanuma kan barruu bara. Yoo ollaan kee badu lakkii nan gahu jettee yoo ati cal jettee teesse boru ganama sirra gaha. Tanaa jecha ummanni keenya walii dirmachuu danda'u. Ummanni keenya bakka fedhetti yogguu tokko dhumu yogguu tokko manaa wajji gubatu ummanni kun cal je'ee yoo taa'e qaaniin tanaa gadii ta'u ummata keenya irra jirtu hin jiru. Tarraa boodaati maal jechuu barbaadeeti laal akkuma reefu duraan dubbatame Dr. Ittaanaan jedhe har'aan tana oolaan Oromiyaa keessa hanqa dandahanitti ala jiran waan dur qabaachuun turre har'aan tana gamana jiran an akka laalcha kiyyatti yaada kiyyaa beeka oolaan qabeenya ummata keenyaati. Wanni isaan wareegamaniif waa takkalleen hin jiru beelaan qaxxaamaa dheebu'uun madaawaa du'aa ummanni Oromoo hiree ifii murteeffachuu qabaata jetturraa takaati gartee dhugumatti waan nama boonsaati. Tanaa jecha karaa dandeenyu keessaa biyya keessatti ummanni keenya oolaa maddii akka dhaabbatu waan dirree bahaa jiru. Tanaaf isaan akkatti ajjeesaa jiranii bara. Afaanii baasee Faqaaduu Tasammaa yoo ilmi waboo keessa jiraate haadhaa fi abbaan hidhamu san bira dabree ajjeefamuu qaban jedhaniiti diskas godhanii uummata irra bobbahaniimi. Tanaaf manaa wajji gubaniimi gartee. Tanaa jecha oolaa maddii dhaabbachuun akka laalcha kiyyatti kun yaada kiyya jedhan. Investimentii uummata keenyaa guddaa tokko gama kiyyaan. Dhugumatti hegeree uummata keenyaa namni yaadu. Ummanni keenya akka ummatatti jiraachuu qaba. Mootummaa isaa qabaachuu qaba. Abbaa qabeenyaa tahee jiraachuu qaba. Namni je'ee yaadu laal yoo humna qabaatte malee wanni kanaatun takkallee tahuu hin dandeessu. Keessaahuu biyya dimokiraasii waan taatin beeyne keessatti biyya humnarra ijaaramte. Har'allee humnumaan nama bulchaa jirtu ta'a keessatti ummanni keenya humna tahuu barbaachisa. Oolaan humna san tahee bahaa jira maddii dhaabbachuu nu barbaachisa jechuu barbaadeeti. Fitadda obbaleessa kee. Ulfaadhu Profeesar Mahammad Hassan sa'aatuma kee irratti nu xumurtee galatoomii kanatti aansuudhaan namni haasawa nu godhu Obbo Baqqalee Garbaati. Obbo Baqqalee Garbaa waltajjiin kan keeti. Naabante? Eeyyee. Duraan dursee namoonni waltajjii kana qopheessitan galatoomaa jechuun barbaada. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa jedheetiin amanaa. Guyyaan kun bu'aa bayii facaatii miidhama abdii kutannaa fi barnoota guddaa booda deebi'ee kan argamedha. Abbootiin keenya qabsoo bara dheeraa gaggeessaniin saba keenya tokkeessanii daangaa keenya sararanii afaan keenya dandamachiisanii aadaa keenya kunuunsanii sabboonummaa nutti horanii imaanaa nutti dabarsanii jiru. Qabsoon yeroo adda addaatti gaggeeffame gulantaadhaan bu'aa argamsiisee as ga'ee jira. Jijjiirama bara 1991 hordofee dhufeen guutumaan guututti abbaan biyyummaa keenya mirkanaawee hooggantoota ofii filanneen buluu yoo dadhabneyyuu daangaa seeraan beekame keessatti afaan keenyaan barachuu fi fayyadamuu irra geenye turre. Gaaffileen saba keenyaa kanneen hafan deebii ni argatu jennee osoo eegnu cunqursaan daranuu hammaatee qabsoo bifa haarawaan gaggeeffameen sirnichi kufuu danda'ee jira. Haa ta'u malee murni aangootti ol ba'ee ammas gaaffii saba keenyaa fi saboota cunqurfamoo biroof deebii ni kenna jedhamee osoo eegamu sirna federaalawaa sabdaneessa heera mootummaan raggaasifame diigee gara sirna qeenxeetti jijjiiruu eegale. Haaluma kanaan hojiirra yoo ooluu baatan iyyuu
mirgoonni heera keessatti tumaman ifatti dhaawataan diigamanii waanuma eenyummaa keenya agarsiisu tokkollee hanga dhabnurra geenye. Walumaa galatti abdiin bara 2018 ture fashalee sirni dimokiraasii fi walqixxummaa ijaaramuun hafee siyaasni burjaaja'ee nageenyi boora'ee dinagdeen kufee Oromiyaan dirree lolaa fi dirree beelaa taatee jirti. Waggoottan darban torban gochaalee hamoon sirnoota kamillee keessatti ta'anii hin beeknetu uummata keenya irratti raawwate. Qabeenyaa isaa saamuu fi saamsisuu irra darbee bakka ajjeechaan gara jabinaa irratti shaakalamu ta'e. Mormarraa muranii mukarratti fannisanii itti sirban. Haadhaa fi abbaa biratti rasaasaan addatti tumanii ajjeesan. Fayyaatti gogaa irraa baasan. Fayyaatti biyyee itti deebisanii awwaalan. Ajjeesanii reefka harreetti fe'anii gabaa naannessanii itti sirban. Waggoota kana keessa waan ijaan arguu fi gurraan dhaga'uu hin malle baay'ee keessummeessinee as geenye. Har'a kanasitti wal geenyeef miidhaan nurra ga'e walitti himnee boonyee wal boosisuutiif miti. Waan darbirraa barannee gara fuulduraatti socho'uutiif malee. Sirni amma jiru kun dhaabbilee siyaasaa Oromoo dadhabsiisee tokkummaa uummataa diiguu irratti milkaa'ee amma garuu deebinee adeemsi keessa turre nus uummata keenyas kan kasaarse ta'uusaa barree kana hubannee wajjin teenyee mari'achuu fi kallattii qabsoo akeekuun ala daandii biraan akka hin jirre hubannee wal ga'uu keenyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kana gochuu dadhabuu keenyaan sirna hamaa kana ofirra tursinee uummata keenyarra dararaa guddaan akka ga'u gochuu keenyaaf itti gaafatama fudhachuu qabna. Dhaloonni amma jiru qofa osoo hin taane inni sichi dhufullee idaa akka dhaalu qabeenyi silaa isaa malu ormaan akka saamamu waan gooneef badiin keenya guddaadha. Abbootiin keenya wareegama lubbuu itti kafalanii bu'aa qabsoo isaan nu biraan gahan ofittummaa waliigaltee dhabuu fi of tuulummaa keenyarraan kan ka'e tikfachuu dadhabnee tokko tokkoon sharafamee nu harkaa bahuu gochuu keenyaatiif dhiifama gaafachuu qabna. Maan booda isa darbe qulqulfachuu osoo hin taane tokkummaa keenya cimsannee sirna uummata keenya dararaa jiru kana ofirraa kaasuun dirqamaa fi itti gaafatama keenya ta'uusaa beekuu qabna. Qabsaa'onni fi beektonni Oromoo tokkummaa walgeettii kanaatiin har'a mirkanaa'e tokkummaa keenya cimsannee daran itichannee uummattoota cunqurfamoo biroo waliinis hariiroo keenya tolfannee qabsoo isa xumuraa gaggeessuuf waadaa walii seennee bahuu qabna jedheetiin amana. Galatooma. Obbo Baqqalee Garbaa yeroo si kenname dursitee baay'ee nu xumurtee jirta. Ulfaadhu baay'ee galatoomii siin jennaa. Haaluma kanaan akkaataa sagantaa qabannee itti aanee Obbo Jawaar Mahammad dubbii nuuf taasisa. Obbo Jawaar Mahammad waltajjiin kan keetii fudhadhu. Dhaga'amani? Eeyyee. Akkam jirtan isin hundinuu baga foddaa kanaan wal agarre. Dr. Itaanaa fi Dr. Milkeessaan dhugatti waan ajaa'ibaatu hojjechaa jirtanii. I'm proud of you. Waan guddaa dalaguu jirtanii tuuta kana mara waliif fiddanii waan uummanni keenya hawwuu fi waan qabsoon kun gaafatu taasisaa waan jirtaniif galata guddaa qabdanii. Warra yeroo dheeraa wal beenuu fi yeroo dheeraa saddaan fagaannee turre gara foddaa kana wal arguu keenyaafis hedduun gammadda. In particular Professor Muhammad Hassanii fi Professor Asfaa Jaalataa waa jechuun barbaada.
dhaloonni keenya kunii fi nullee dulloomne warri nu duuba bakka Oromoon tun irraa kaatee irra geesse appreciating godhuu dhabuutu jira. Gaafa akkuma waanuma asitti isaan arguuf hin jira. Hayyoonni irra fooddaa kana guutanii kana duubaan hedduu kumaataman jiran kun gaafa hin jirretti gaafa waa'ee Oromoo dubbachuu fi waa'ee Oromoo barreessuu qaanii turetti yakka turetti xiqqaatu ta'ee mul'atutti hayyoonni kun lamaanii fi warri biraa kacarraa biyya lixaa dhaquu carraa argatan waa'ee Oromoo barreessuudhaan waldaa qorannoo Oromoo barreessuudhaan isaan jalaan warri dhufne kun dhugatti mansalaala nuu ta'anii jechuudha. It's very important to recognize where we came from and those who paved the way for us. Kanafi, I just want to say thank you on behalf of my generation. Isin lamaan dabalatee hayyoonni kun ijoollummaarraa kaaftanii hojii keessaniin producing knowledge. Uummata akka keenyaa ka odoo seenaa qabu seenaan isaa irraanfatame, ka osoo haqa qabu han isaa awwaalame, bara qaanii ta'e san keessatti hojjettanii asiin nu ga'uu keessaniif hedduu galatooma. Ammallee umrii fayyaa guutuu wajjin umriin keessan haa dheeratu. Warra akka Dr. Ittaanaa fi akademik paazii irra deemtan immoo abboota keenya kana caalaa gara fuulduraa akka hojjettan abdiin qaba. Jaallan dur waliin bifa adda addaatiin qabsaa turre Isqaa'eel, Tsaggish, Guutuu, Dr. Muhammad asirratti arguun kiyya hedduun gammada. And of course, gurbaa goda kiyyaa immoo abbaa goda kiyyaa Dr. Bayaan bagan si arge. Baqqalaa Garbaa immoo jaala qaallittiiti. Baga wal agarre isa kun reunion jechuumaa fi waan guddaa irraa barannaa wal deemuun kun waan guddaa kanaan cimnee deemuu qabna. Qabxuma lamaa sadeen tokko kaasuun barbaada. Haalli Oromoon amma keessa jiru hedduun keessan dubbattanii jirtanii waan beekamaadha. Oromoon miidhaa gabalamaaf saaxilamee jira yeroo ammaatti. Gama tokkoon kallattiidhaan ajjeefama, kallattiidhaan saamama, kallattiidhaan beelaan miidhama. Oromoon sirnoota gita bittaa alagaa hedduu jala ture. Waggoota dhibba jechaa turre. Waggoota dhibba bara gabrummaa jechaa turre san keessatti namni keenya du'e walii yoo eda'ame kan waggoota 7 kanaa hin ga'u. This is not an exaggeration. This is statistical fact. Uummanni keenya sirna abbaa lafaa sirna fiudaalaa Haile Sillaasee irratti fincileet qabsootti seene. Saamichi sirna Haile Sillaasee jalatti godhame kan amma godhamaa jiruun walgituu hin danda'u. This is a statement of fact. Kallattiidhaan miidhaa, ajjeechaa, hidhaa, salphachuu akkaan argin jala seene gama diinagdeetiin materiaalii illee ogaa fudhanne saamamuu wanti amma biyya san keessatti by the way Oromiyaan addatti kan miidhaaf saaxilamte akka bara kanaan jiru. Gosa gibira dabalatee gosa saamichaa qonnaan bulaan kun kan milishaa, kan poolisii, kan paartii, kan gunaa busaa gonofaa, kan bulchiinsaa, kan waajjira dhaabaa jedhanii irraa saaman naannoo biraa keessa jiru Oromiyaa malee. Yoon tarreesse namni guyyaa adii mana hidhaatii fuudhamee gabayaa keessatti kan rashanamu namni Itoophiyaa keessa bakka adda addaatti ajjeefamaa jira. Gaafiin hin jiru. Guyyaa adii ilmi namaa odoo u'uu jedhu haadha duratti akka sargiititti kan rashanamu Oromiyaa keessa qofa Itoophiyaa keessatti warra. This is the special privilege accorded to Oromos today. Kuni waan miti namni jedhu I'm happy evidence idhaan mormuudha jechuudha. So miidhaa gama lama hoggaan jedhu gara tokkoon miidhaa takkaa irra hin gahin kallattiidhaan murna Oromoo keessaa bahee gateettii Oromoo irratti taa'ee aangoo qabate kanaan miidhaan takkaa saba kanarra gahee hin beekne gahaa jiru. Miidhaa lammataatiin immoo jira. Oromoo jala dawachuudhaan mootummaa Oromooti jechuudhaan saboota hunda ciniinee diinumtu godheera. Warra Tigraayin wal fixee, warra Amaaratiin wal fixaa jira. Somaaleedhaan walitti bu'ee jira, Eertiraadhaan walitti bu'ee jira. Ummatoota kibbaa hoo kan nu wajjin cunqurfamaa ture yeroo dheeraadhaaf. Hattuuf waslaattaa isaan keessaa baate guuree aangoorra kaa'ee saamsiisaa, ajjeechisiisaa, salphisaa jira jechuudha.
ummatoonni kun kan hubannu kana nuun argani kan nu miidhamnu kana nuun argani Oromootu hattuu nurra shuumee nu saamsisaa jedhu jechuudha. Kanaaf miidhaan lammataa maali? Duris diina qabaachaa turre gaafiin qabu bakka irraa kaane Profeesar Maammaffaan haasa'uu danda'an. Diinummaan dur garuu it was offensive nurratti dhiibamneetti ka diina nutti. Har'a garuu maqaa keenyaan waan bu'aa hin qabneef waan dantaa Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu hin dandeenyeef. Bu'aa uummata Oromoo bal'aa dhiisiti. Bu'aa murna aangoorra jiruutu waan tarkaanfachiisuu hin dandeenyeef kaanii kaan tuttuqanii biyya keessa saboota hundaan wallolanii Oromoos wallolchiisanii. Ollaatti immoo biyyoota Somaaliyaa wallola, Jibuutiidhaan wallola. Keenyaadhaan wal gaarreeffannaa jira. Lola Suudaan keessa garee tokko seenee wallola keessa jira jechuudha. Eertiraadhaan walloluudhaaf deemu. They have turned the whole region against us. Gama tokkoon nu ajjeesu nu saamu, gama kaaniin immoo bitaa mirgaan bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan diina irratti uumanii jiran jechuudha. Kanaaf rakkoon akka amma Oromoo mudattee takkaa saba kana mudattee hin beektu. Kanaaf sirni kun rakkoo kana hunda waliin gahee irra caala badii fi dongoroo fi hojjeteen yeroo ammaa laaffatee gara qarreera gahaa jira. Yoo kan jabaannu taate rakkoo kana jala uummanni kun yookiin dhibaa yookiin itti hammaatti. Sirni kun yoo uummanni kunii fi hoggansi isaa waliigalee sirna kana akka isaa ta'utti ofirraa geggeesse kallattii isaa ta'utti ofirraa jigse bakka inni irraa jige san odaa dhaabbatee caayaa isaafis ta'u sabaa sablammii biraafis ta'u ijaarrachuu danda'a. Callisee yoo eegu taate hoo maqaa saba kanaa mataa saba kanaa qabatee jiguudhaan saba kanaa fi biyya san balaa hamaadhaaf saaxiluudhaaf qarreera jira jechuudha. Maaltu barbaachisa? Akkuma hangafoonni keenya hedduun jettanitti yeroo ammaa tokko hoggansi mataa walitti qabatee muuxannoowwan kaleessa dabran muuxannoowwan biyyoota biraa irraa barachuudhaan akkaataa ce'umsi kun itti saffisuu fi akkaataa ce'umsi kun osoo hin butamin, osoo hin daddaaqin, osoo hadiidaan bahin dantaaf nagaa uummata keenyaa akkasumas kan biyya keenyaa eegsisuu danda'uun karaa qopheessuun barbaachisaadha. Maaliin jechuun jira? Ce'umsaaf yeroo adda addaatti wal qeeqaa turre. Ce'umsa bara 1991tti warri qeeqamaa ture jira. 1974tti warri qeeqamaa ture jira. 2018tti immoo warri ture qeeqamaa turre. Kana hunda cumulatively xiinxallee maaltu dongorre, maaltu hanqate, bakka hanqate akkamii guuttanna, akkamii jabeeffanna, ce'umsoonni biyyoota biraa hoo maaliif gufata, maaliif milkaa'an, kan gufatan irraa maal baranna, kan milkaa'an irraa maal baranna jennee ce'umsa sadarkaa sadii baasuu barbaachisa. Tokko barii sirnichi kufu immediately harcaatiin biyyaa akka hin uumamne. Rakkooleen nageenya walitti bu'iinsi amma jiru kun akka hin hammaanne. Qaamonni fagoof dhihoo harka keessanii irra caalaa akka hin borcineef interim administration jaaramu irratti mataa walitti qabatanii balbala cufatanii karoora baasuu gaafata. An immediate post Abiy era. What I plead with you. Biyya akka malee laaffattee waan jirtuuf. Biyya akka malee laaffattee dhukkubni hedduun keessa jiru waan taateef bariin namichi kun kutu ce'umsa qofaaf osoo hin ta'in itti fufiinsa saba kanaatiif fi biyya kanaatiif hedduu murteessaadha. So the next day maaltu ta'uu qaba? Bulchiinsa akkamitti jiraata? Jeequmsi akka hin hammaanne, walitti bu'iinsi akka hin hammaanne, wal shakkiin akka hin hammaanne, namni mataa akka walitti qabatuuf ammumarraa itti qophaa'uudha gaafata. Sadarkaa lammaffaa the transitional period. The interim period, then the transitional period. Transitional period san keessatti sirna akkamii ijaaruu barbaanna? Oromoo jidduutti, uummatuma keenya jidduutti sirna akkamii ijaaruu barbaanna? Fuulduree akkamiitti ilmaan keenya dhaalchisuu barbaanna?
sawa sablammoota biyya keenya jiran wajjin akkamiin jiraachuu barbaanna? Biyyoota ollaa keenya wajjin akkamiin jiraachuu barbaanna? Kan jedhu yeroo heeraaf seerri imaammanni itti dibeet godhamu, itti tumamu, itti wal falmamu, itti walii dhiifamu. Kan ta'u yeroo hammamii dheeratuu qaba kan jedhus ammumarraa irratti mari'atamuudha qaba jechuudha. Sadaffaa irratti kan seennu filannoodha. Uummanni keenya kan qabsaa'e sirna abbaa irreetiin buluu osoo hin ta'in sirna mootummaa ofii filateen seera ofii tumateen buluudha. Kun immoo filannoo gaafata. Seera filannoo, adeemsa filannoo, yeroo filannoo kan akkamiiti kan goonu kan jedhu saniifillee qophaa'uu barbaada jechuudha. This is an urgent task. An urgent task. Wanti sirnittiin hangammaatu irra tureef wanni namni tokko biyya keenyas uummata keenyas goolee maqaa nu balleessee mataa nu nyaatee bakka deemetti mataa qabannee saalfannee jiraannuu fi humna qabaatee biyya bulchaa waan jiruuf aangoo qabaateeti miti. Warri gamaa gamanaa siree isaa qabatee deemuyyuu yoo gadi dhiifne wajjin banna biyyatu wajjin bada jedhee sodaatanii malee lafaan ga'uudhaaf qophiidha. San immoo they are expecting, they are awaiting from the intellectual, from the political class to provide a roadmap, a viable, convincing, reassuring roadmap qopheessuu barbaada jechuudha. Kana qofaa miti keessattuu akka Oromootitti ce'umsatti aanetu miidhama hama uummata keenya irra gahe, cabinsa hama uummata keenya irra gahe. Uummanni keenya wal dhiigse, uummata keenya akka wal dhiigsu godhan. Ummata kana waliif fayyisu, ollaa keenya waliif fayyu, walii araaramu, reconciliation guddaadha gaafa. Diinagdee laamshee, diinagdee diigame kana deebisanii ijaaruudha barbaada. We need to engage in reconstruction. Kun hundaaf immoo merit based leadership, well thought out strategy qopheessuudha nu barbaachisa. Kuni waan amma televizyinii irratti kana jennu osoo hin ta'in ammaaf waamichi wadheessuudhaaf kan asirratti affeeramne gama kiyyaan akkasumas waahillee waliin hojjedhuun waan dandeenyu hundaan waan beeynuun warra beekurraa dhaggeeffannee karoora cehumsaa uummata keenyaa fi biyya keenyaaf ta'u. Uummata keenyaa fi biyya keenyaaf kophaa keenya osoo hin ta'in immoo sabaaf sablammoota bahaadhiyaa kaabaa kibba biyyoota ollaa keenyaas ta'e biyyi yeroo ammaatitti harka baay'ee keessa jira. Humnoota biyya sanirraa dantaa bitaaf mirgaa haa ta'u kaabaa kibbaa qaban wajjin wal hubachiisuudhaan ejjennoo keenya hubachiisuudhaan qophii keenya hubachiisuudhaan isaan eeguun osoo hin ta'in proactively akka nutti dhufan eeguu osoo hin ta'in itti dhaqnee hubachiisuudhaan qophaa'uudha nu barbaachisa. Kanarratti egaa gara fuulduraa bal'inaan kan mari'annu ta'a. Galatoomaan isiniin jedha. Jawaar Mahaammad baay'ee guddaa galatoomii sa'aatii akka gaariin nu xumurte ulfaadhu. Haaluma sagantaa keenyaan kan itti aanee dubbii nu taasisu Profeesar Mahaammad Abbaa Jabal Xaahirooti. Profeesar Mahaammad waltajjiin kan keeti unmute godheera. Itti dhiyaadhu. Hayyee galatooma whole conversation program kana qopheessuu keessaniif anis galatoomaa isin jechuu barbaada. Warra yeroo dheeraa waliin argin baga wal agarree baga nagaan dhuftanii isin jechuu barbaada. Waan hedduu wanni ani dubbachuu barbaade namni tuttuqee jira. So dinagdee irratti focus godheet waan tokko dubbachuu barbaada. Presentation gabaabaa kana anecdotal evidence wayiitiin jalqabuu barbaada. Nama wayiitu biyya dhaqee magaalaa xiqqoo wayii keessatti mana haadha isaa maqaa isaatiif garagalchuu faatii waan dulloomte mana san maqaa isaatiif deebisuu barbaadee waajjira dhaqee guyyaa lamatti deebi'ee booda injinara erganii mana laalanii maal godhanii waajjira kootu naan jedhanii birrii 100,000 fidii naan jedhan. Anatti hima namni sun. This is first time information. Maaliif maallaqa hagana kafalaa jennaan wanni dubbannu hin jiru biyoon kafalin waraqaan argattu naan jedhan jedhe. Wanni ani isin himuu barbaade sanii miti. Nama wayiitu waajjira kana taa hin dhukkubsataa naan jedhe.
dhukkuba lafaan nama dhabu kana martuu qaba. Namni kun utuwaan achi jiru gizee lama lafa dha'e naan jedhe. Namni dhukkubsatu kun. Warri waajjira keessa dalagu yoo inni lafa dha'u illee argan yoo inni hollatu achi taa'een argan namni tokko abbaa kana jedhuun hin turree naan jedhe. Nama kana waan godhu dhabee jennaan itti dhaqeeti kaawuntarii irraan nama kana hin argitanii dhukkubsata maa waan tokko hin jenneen hajaa isaa waan findheefi jennaan intalti achi keessatti afaan kennan beektuu naan jedhe. Mindinoo mittiloo naan jette jedhe afaan Amaaraati. Afaan Amaaraa hin beekaa gurbaan namicha dhukkubsatuun argitanii maaliif waan tokko hin goone jennaan ይሄኛን የሚመለከተን አይመስለኝም ናንጀት ቦዳ ነምቺ ወያቴ ጀና ወይ ተጋፈሉ ወረቃዊ አከፈረመኒ በርባዳ ነምቺ ደዋፍ ነች ደዋ መርቶካ ሶ ዋን ከነ ወነስኒ ህሙፊ ሞቱም ማንቱን ሀገም አኮ ኡመተ ከኑ መቱ ሂላኩ ሰርቪሲን አከ እንጅር ilmi lama gartee statistics malaakuuf samale namni dignity akkan qabu namni marru dignity wali uumame qaba akka ilma namaatitti dignity sun keenya keessa hin jiru isin jechuu barbaade so dinagdeen biyya irra deddeebi'uuf malee isin dura yeroo hedduu dubbannee jirra Itoophiyaa keessa rakkinni jiru guddaan tokko dinagdeen sun nama dinagdeen nama mindaa Itoophiyaa argatuuf miti ka ijaaramu. Dinagdeen nama doolaara qabuuf ijaaramu. Biyya keenya keessatti amma laaqana yoo nyaattan namni lama laaqana magaalaa xiqqaa keessa yoo nyaate birri Itoophiyaa 2,000 kafala. 2,000 jechaan mindaa doktora bakka 20% jecha mindaa doktora tokko. من دان نما حاكمة جنة ميك أبرته ورقة أرجعت من دان إذا بدينا تكو نما أفيري وجد 20% من دان إذا كمان نمني جرات شو من دان دو نمني كم جرات يونا نجتن نمني كنا باديان ودو لينكي كبار شو باتي من دا اللي أرجعتها لفلي قطع وكنتها لقت ويجا الفتاة ركتات ما كسر جرات ما ليس لنا بكينا بيلهن أمة نما كينا يوجد نما بيسني بود so ركنا كانت تجرا موتهم ما يوقع فتاة نما الربست أبي أحمد معلم الرفينا ما الربست نما سلبس بدني جرا سنتو أرجو أبي ما ليجلا so ركنا قدّا تجرا أما ركنا كناري اللي تجاه وجهه دون تين مال قرودن مال هابور I think إمام مني برنامج كناري أبي أحمد واني دلعين بينا نجين نجرو ورانا تجرا نم جرا شو دتبي جرا كلام ما وليه مم برباچي سام نمارهم بينا أكم هابور مكجي نم تشكنا كم في الركاف نجابا ما أكل بيار ركاف كجي so أشبه ده هو قافر مشكلة بيار راكافني إمام من الدين بيا ما تو كبار كجيل لكن بودا نما بيكينا قتين مشاهد التجاهلة والكون كودي إمام من موتما وان بدأت for the most part أكملت بدأت أنا فكرنا business lucrative تيوف قتن business ما لا بودا كبوجه فكرنا سكر نموين بيتا ورا سكر إمبورتبل زيتين ياتا نموين بيتا نما زيتين ياتا إمبورتبل مونوبولي بيكينا كيسا أن مكاجران لهم بيكا فعندي سنين أتي أما هكا فيتي مالك يوك أباتي كونكشن يوك أباتي بيهرتي لايسنسي زيتين ياتا إمبورتبل وسين كنا ومن يكون زيتين ياتا قد ما فئب غرغورة تريد yoo namni maallaqa qabu Keenyaaf Somaaliyaa irraa zayita nyaataa bitee biyyatti gurguruuf biyya galchu kontiroobaandanii harkaa fudhata. So imaammata hin qaban jechaa dandeetta imaammata diinagdee. Imaammanni jarri jala deeman ka dur Dargii Haayile Sillaaseen qabaachaa turte kontiroobaandii jedhanii nama naannessanii meeshaa namni bite nama saaman.
Santu itti fufee jira. Sun ammoo maaliif akka sinister politikaanis akka namni keenya hin wayyan akka namni keenya dalagatee hin jiraanne nama wareersanii namni qotachuu hin danda'u daldaluu hin danda'u. Ammallee salma itti fufe amma gaafa biyya dhaqeen 7 years ago meeshaa gara Soomaaliyaatii dhufu Baalee Harargee dhufu karaatti qabdee irraa guurate. Meeshaa kana silaa achi hin deebisanii what happens to ufii gurguratti jecha. So saamicha akkasiitu jira. Alaga kiyyas silaa waan kontirobaandii jedhan kana irra deebi'anii ilaaluun barbaachisa. Kontirobaandii maaliif dhooqa biyya akka Itoophiyaa kana? Kontirobaandii jecha namni horii ufii qabu meeshaa mootummaan doolaara silaafuu hin qabdu alaa bittee galchuu namni doolaara qabu Keenyaa bitee Itoophiyaa yoo ka gurguruu maaf dhooqa? Ka jedhu gaafii guddaa. So rakkinni guddaan tokko monopoli. Lammaffaan biyya san keessatti baasii mootummaa. Baasii mootummaa kontiroola hin qabu. Maallaqa hidhattaman waraana hin baasan eda prograama kanaaf jedhee AI Gemini jedhanii san Google godhe search godhe prosperity paariin nama hagamii qabdii membarennaan miliyoona 15 naan jedhe. Gariin miliyoona 14 fa'aa jedha jidduma sanii naan jedhe. So miliyoona 15 population Itoophiyaa miliyoona 100 jedhanii at least dhibbumatti yoo qabne 15% jecha 15% ummanni Itoophiyaa prosperity paar ummata kana akkamiin maintain godhan waan itti daddarban gurshaa argataa waa argataa kaaliin ammoo akka kuloo jarri teenya nuu himan saamaa jiraadhaa jedhee awaajii godhee itti gadhiisee jira. So saamanii jiraatanii jecha. So malaammaltummaaf korrapshiniin maallaqni jarri akkana baasan kun gatii akkanatti ol guddise tokko isa. Baasii mootummaa wajji jira jecha baajata jaraa keessaa ba'a. Kun ammoo maallaquma kana eentu attamaan beekan. Asiin dura programma OMN gaafa turre san programma irraa goonee jirra. Ammallee waan akkasiitti jira. Itoophiyaan birrii isii eentu attamaayyuu hin beektu. Birriin kun marree eessaa dhufe? Jarateen nabar gatiin guddate jecha wannoo biraa hin qabu. Meeshaan oomishamuuf maallaqni imbalance maallaqni guddatee meeshaan xiqqa jecha. Wanni ba'aa hin jiru. Saayinsii ikoonomiksii keessatti yoo gatiin meeshaaf tajaajila ol ka'e jechaan birriin heddummaatti jecha. Birriin sun tunsilaata uummata keenyaatiin uummanni keenya hiyyeessa. So who is dumping all of this money on the market? Mootummaan beeka. Do they know this? Kana jecha kun maallaqa attabanii jedhisanii gabaa irra jissanii sisaamu jecha bara nama yoo maashina qabaadhee birrii Itoophiyaa ka attamu ta'e taa'eetuma uummata saamaa jira jecha. Maaliif gaafa maallaqa jedhisee attameetuma maxxansee baasu maallaqni uummanni kiisii qabu gatiin isaa gabbu'aa deema. Qaraxa kafalaa jira jecha indirectly inflation tax jennaan. So mootummaa yoo ati gaafatu tokkofa gaafachuu hin dandeettu yoo gaafatte abisii arrabsa. Isin tun argine malee biyyatti guddachaa jirti siin jedhe. Nama beela'een ati hin beelofneeyya. Nama akkanaatti nu mudate jiraateenna. So I think nama kana ufir biyyarraa kaasuuf tokkoffaa Oromoon unity isii cimsachuu qabdi. Akka gaafa duraati akka gaafa pre-2018 Oromoon deemuu qabdi. Grievansii tokko nu godhurra fokas godhuu qabna. Akka Oromootitti illee akka sabaaf sablammeetitti illee grievansiin Oromoo tokko godhu in addition to our natural unity Oromummaa achitti rakkina biyya keessa jirutti tokko nama godhamu. So grievansii san use godhanii ummata mootummaa kana kakaasuun hedduu barbaachisa. Kun ammootu Oromoo qofa osoo ta'in sabaaf sablammi illee waan affect godhuuf wanni kun biyya guutuu waan hiyyoomseef namichi kun grievansii kun nama unify gochuu hin danda'u. Tokkoffaan san. Lammaffaan ammootu dalagaa hin jiru. Hayan kun namni digrii qabu kun social media irra argitanii listiroota arga. At least ganna afurii baratee dalagaa waan hin jirreef listiroota.
So kunis ishuu guddaadha. Kanaas yoo godhanii mootummatti nama kakaasuu hin danda'amu. Kun ammoo corruption akka dura isiniin jedhu. Corruption legalized biyya san keessatti. Gaafa aangoo sii kennan taa'imii kiyya yoo bira dabre na dhaabdanii Dr. Ittaan. Gaafa aangoo sii kennan laayisansii hannaa wajjin sii kennan. Luugoo laba Profeesar Saatii. Okay. So maaliif kun hanni control mechanism asiin dura dubbanneetu. Abiy Ahmed inni hadaa jedhuuf namni yoo hatee horii godhatee mootummaa kanatti hin garagalu. So ati inni ammootu haga feete hati yoo mootummaa kana tajaajilte giddiin qabu namicha akkanaatti nu mudate. So kana nama itti kaasuu hin danda'a. Kun ammootu post Abiy Ahmed ekonomii akkamii biyyitti hordofti kan jedhu marii guddaa barbaachisa. Akka mallasfaa developmental state moo mootummaa mixed economy akka westii kana moo kana gartee ogeeyyii waliin qabanii mariisisanii waan Itoophiyaa hojjetan waan peculiarity Itoophiyaa hojjetu deemu lafa kaanii san hordofuun barbaachisaadha. Wanni guddaan shortcoming Abiyyi xumuruuf mootummaa subcontract godhee jira. Abiy Ahmed mootummaa Itoophiyaa ta dhiiga qeerrootiin dhufte kiraa kennee jira. Kiraa namni inni kenneef nam akkami kan jedhu YouTube irra dhaqanii ilaaluu qofa ga'a. So mootummaa san harkaadeeffachuun barbaachisa. Lastly waraanni barbaachisa. Namni na dura dubbattanii jirtanii waraanni inshuraansii biyyi sun gartee biyya vaayolentii ollaan sun ollaa vaayolentii waraanni hedduu barbaachisaadha. Waraana cimsachuun Abiyyiin kuusuu qofa utuu hin ta'in dubbiin guddoon kan jirtu akka nama mul'atutti in my opinion Abiy gaafa bu'ee booda biyyi sun ammas gara waraana biroo deemti. Maaliif waan saamamu jira jedhee uummata yaadu jira Itoophiyaa keessatti. Uummanni sun ammoo siggama. Ummata siggamu kana ofirraa dhoobuuf convincingly jara defeat gochuu qabda. Gaafas ofirraa dhoobuu dandeessa. Kanuma jedha galatooma. Baay'ee ulfaadhu Profeesar Mahamad Abbaa Jabaltaa yeroo kana anattaan sun immoo waalli kiyya ittaanaan waltajjii itti dhufee namoota hafan affeeraa ittaana waltajjiin kan keeti. Ayyee galatoomi milkeessaa daawwattoota keenya hamma ammaatti obsaan waan nu daawwachaa jirtaniif galatoomaa isiniin jenna. Mariin keenya akkuma itti fufetti jira. Amma kanatti aansee kan dubbii nuu dhiyeessu Dr. Tsaggaayee Araarsaati. Tsaggish waltajjiin kan keeti. Dhaga'ama. Eeyyee. Galatoomi taana. Hundi keessanuu galatoomaa wal arguu isin wajjin wal arguu kiyyaaf baay'een gammada. Warra dubbii qabsoo Oromoo irraa baradhee as you all know I'm a latecomer to this, so isin hunda keessan wajjin waltajjii kanarratti hirmaachuu kiyyaaf baay'een gammada. Baga wal agarree. Haasaan ani qopheeffadhee mata dureen isaa tumsa qabsoodhaaf godhamu irraa gara tumsa jijjiirama dhufaa jiru tiksutti akkamitti ceena kan jedhudha. So from collaboration to topple the regime and to co-manage transition to a comprehensive political settlement. Gaaffilee shanan ofii kiyyaaf qopheeffadhe kanan irratti xiyyeeffadhe. Tokkoffaa gaaffii isin hundi keessan hanga ammaatti deebiitti kennaa turtanidha. Eessa jirra? Bakkam jirra? Rakkoon amma nu muddee jiru maalidha kan jedhu. Kan lammaffaa tumsi yookiin mariin biyyoolessaa Oromoo maaliif barbaachisaa? Maalirraa fayyadamnaa? Akkamitti isa geggeessuu qabnaa kan jedhu. Sadaffaa Abiyyi kuffisuuf maaltu nurraa eeggama? Ofirraa kaasuuf akkamitti walii wajjin hojii kana irratti bobbaanaa? Hariiroo akkamiitiin saboota biroo wajjin wal taanee hojii kana irratti bobbaana kan jedhu. Afraffaan jijjiirama dhufu haalaan bulchuuf
haalaan tikfachuuf akka nu fayyadutti akka hawwii biyyoolessaa Oromoo tajaajilutti akkam gooneet abbaa itti taane sochoonu kan jedhu fedhii fi faayidaa uummata keenyaa eegsisuudhaaf jijjiirama dhufuuf kufaatii Abiyyiin booda dhufuuf akkamitti qophoofnaa qophiin keenya maal ta'uu qaba kan jedhu. Shanaffaan karoorri gara galma qabsoo Oromoo nu geessu akkamitti diriiruu qaba. Gaaffilee kana hundi keessanuu yeroo karaa adda addaatiin tuttuqxanii jirtu hangammaatti keessattuu Jawaarfaan waan transitionii waa'ee ce'umsaa haasaa waan tureef anis qabxiiwwan tokko tokko irra deebi'uudhaan kaasuuf ni mala. So noof kalcha. So eessa jirra bakkam jirra kan jedhu hundi keessanuu rakkoo nutti aggaamamee jiru ibsaa turtanii garuu wanti beekamuu qabu irra caalaa lola waraanaa jabaa keessa jira. Lolli waraanaa kun lola waraanaa duguggaa sanyii akka ta'e waggootiin darban 4-5 kun agarsiisaa turan. So rakkoo nageenyaatu jira lolli waraanaa waan jiruuf jechuudha. Human security crisis'itu jira, rakkoo namummaatu jira. Rakkoo dinagdee hanga ammaatti namni hunduu kaasaa turetu jira. Qaala'insa jireenyaatu jira. Beela buqqa'insa baqannaa adda addaatti ajjeechaa dararaa kana gaa amma bira dabarre. Kana jira rakkoo hawaasummaa, rakkoo tajaajila hawaasummaa dhabuu. Hojiin hin jiru, manni barumsaa akka jirutti jira. Keessattuu manni barumsaa ijoollee daa'imaa. Fayyaan manni yaalaa akkamitti akka hojjechaa jiru, akkamitti akka hojjechaa hin jirre. Namni akka mana ofiirraa buqqa'aa jiru, lafarraa buqqa'aa jiru. Hundi keenya yeroo adda addaatti sagantaa irratti hojjennee waan bennuuf isa akkanumaan of yaadachiisuudhaaf. Jaaffaa irra caalaa rakkoo kana hunda caalaa rakkoon nuyi amma akka Oromootti akka sabaatti nurratti aggaamamee jiru egeree Oromootu dhabamsiifamaa jira. Aggaammii guddaatu itti dhufaa jira. Akkuma beektan komishiniin marii biyyoolessaa Itoophiyaa amma komishinii seera heera mootummaa jijjiiru ta'ee as bahee jira. Achirratti karoorri isaanii amma I think hatattamaan itti deemuuf jiran September irraa ka'anii maal jedha seera heera mootummaa jijjiiranii tokkoffaa dubbii hiree ofii murteeffachuu kan jedhu seera heera mootummaa sanarraa haqu. Lammata sirna federaalizimii kana irra deebi'anii ilaalanii irra deebiidhaan akka haaraatti ijaaru. Siyaasa eenyummaa sabaa irratti hundaa'ee haqu. Irra caalaa garuu nuuf akka Oromootti karoora baafatanii waan turaniif Oromiyaa kukkutanii bittinneessuu, facaasuu, diiguu. Maal jechuudha kun? Egereen Oromoo akka Oromootti akka sabaatitti dhabamsiimamuuf deemaa kan jedhudha. Sabni Oromoo akka sabaatitti ijaaramee akka hin jiraanne, akka nuyi Oromoodhaa, biyyi keenya Oromiyaadhaa, abbaa biyyummaa barbaannaa, biyya keenya gonfachuu barbaannaa akka hin jenne dhaloonni dhufu. Legal personalitiin Oromiyaa jedhamu akka hin jiraanne amma achi. Collective agency akka qaama tokkotti humna waloo qabaannee afaan tokkoon akka hin dubbanne, akka sabaatitti akka hin dhaabbanne wanta nurratti aggaamameetu jira. The Oromo is facing the risk of placelessness after 30 years. Placelessness, literally. Biyyi keenya kana biyya Oromootiif qabsoofna kan jedhu hafuuf deema. Kana caalaa miti. Utuu jiraanne iyyuu sabaaf sablammoota adda addaa wajjin lolatti naqamnee jira. Rakkoon torbaffaan ani kaasu Jawaaris kaasee ture. Rakkoo dippiloomaasii wal xaxaa keessa jira. Lolli waraanaa bakka adda addaatirraa ka'a. Qaama
galaanaa barbaannaa jedhama. Somaaliyaa wajjin rakkoo uumta. Somaliland wajjin rakkoo uumta. Addunyaa irra warra jiran irraa waliinis an unnecessary diplomatic entanglement keessa jira. Akkuma beektan gargaarsuun mootummaa Abiy Ameerikaadha irra caala. Garuu ammoo biyyi sun BRICS keessa jira. Okay. An unconfirmed news we just got today says that Israel is interested to resettle Palestine from Gaza in Ethiopia. Lafni isaan irratti boqotan kam akka ta'e waanuma beektanidha. Uummata san achi buqqisuun waan biraa ta'e rakkoo akka rakkootti ilaalamuun hafee uummata san immoo uummata rakkoon adda addaa irra gahaa jiru irratti facaasuuf mariin tokko tokko waliigalteen Ameerikaa fi Israa'el gidduu jiru Itoophiyaatti dubbataa akka jiran kana odeeffannoo har'a agarreetu jira. So rakkoo dippiloomaasii wal xaxaa uummata ollaa ta'an wajjin, biyyoota ollaa ta'an wajjin, biyyoota Middle East jiran wajjin, biyyoota gurguddoo wajjin akka qabnu agarsiisa. Bakka na teenyeeti gaamma mariin biyyoolessaa Oromoo maaliif barbaachisaa kan jennu. Tokkoffaa yaada qulqulleeffachuu qabna. Daddafeetan keessa deema. Yaada qulqulleeffachuu galmi dhumaa qabsoo Oromoo maal akka ta'e waliigaltee irratti uummachuun yeroonsaa amma jechuun consensus establish gochuun barbaachisaadha. Ilaalcha adda addaa qaamota Oromoo gidduu jiru addatti baafnee identify goonee wal simachiisuuf yaaluun kan waliin simanne immoo walirraa obsinee akka wal duraa duuba oofnu bakka itti goonudha. Kanaaf mariin biyyoolessaa nu barbaachisa. Bakka walii galluu irratti waliif tumsuuf walii wajjin dhaabbannee akka falman waan wal irratti waliin galle irratti wal hubachuuf waliif obsuuf wal qusachuuf nu fayyada. Kanaan ala mariin biyyoolessaa amma ni barbaachisaa jennu. Amma gaggeeffamuuf jiru kanaan booda I think wanti itti fufuuf itti jiru mirga fedhii fi faayidaa Oromoo eegsisuuf bakka hundatti qaamonni Oromoo adda addaa afaan tokkoon dubbachuu akka dandayan nu goosisa. Afaan tokkoon bakka adda addaa gaafa deemnu rakkoo keenya gaafa himannu afaan tokkoon akka himannu deebii tokko akka eegnu nu taasisa jechuudha. Walumaa galatti karoora jecha fi gocha keenya haala qindoomina qabuun akka adeemsifnu adda addummaa qaamota mooraa qabsoo Oromoo keessa jiran gidduu jiru akka diinni ittiin fayyadamne adda addummaan jira. Qaamota siyaasaa gidduus saba keessas adda addummaa sana akka diinni ittiin hin fayyadamne qaawa banamuuf deemu hunda cufanii tokko ta'anii dhaabbachuun barbaachisaa waan ta'eef. Ammoo kana caalaa mariin geggeeffamu gaafa sirnichi kufe akkamitti wal hubannoodhaan socho'uu dandeenya. Akkamitti ammumarraa kaanee qophoofnee ce'umsa dhufu jijjiirama dhufu akka nuuf tolutti micciirree deemna. Irra caalaa jijjiirama dhufuuf jiru akkamitti ofitti fudhanna. Ownership, to take ownership, to manage the transition in such a way that we will win the peace after winning the struggle. Yeroo al-sadi qabsoo injifannee siyaasa karaa nagaatiin injifannoo nurraa haatamee beeka. Waan ta'eef san hambisuudhaaf I think walitti dhufeenyi kun mariin biyyoolessaa barbaachisaadha. Kana bira darbanii qaamota ollaa kan dhiyoo fi kan fagoo wajjin hariiroo akkamii hariiroo cimaa uummatanii akkamitti qophaa'u. Again, to win the transition, to win the peace, to build alliance and coordination of action, and to emphasize solidarity with those
who share strategic interests with us, militarily, economically, politically, and culturally. I'm talking of the coalition of the South, if you like. Karaa biraatiin, karaa dippiloomaasiitiin gaafa jijjiiramni dhufe akkam gooneet warra Itoophiyaan ala ta'anii biyyoota adda addaa siyaasa biyya keessaas biyya sana keessatti harka galfatanii jiran akkamitti ofirraa eegna, akkamitti ofirraa eegna to reduce external intervention. Qaamonni sun immoo akka faayidaa keenya deeggaran akkamitti hawwachiisna, sodaa isaanii akkamitti hambifna, to assuage their fears. Wantoota kana irratti akka qophoofnu nu taasisa mariin biyyoolessaa geggeessuuf deemnu jechuudha. Sadaffaa Abiyyi kuffisuuf maaltu nurraa eegama? Noogolee saggesh sa'aatiin Okay, daddabeetiin jedhama practical waan ta'eef. There are some negative duties. Wantoota nuyi gochuun qabnu, wantoota nuyi irraa qusachuu qabnuu fi wantoota immoo nuyi gochuu qabnu bakka lamattiin qoodee qopheesse kan. Tokko, common sense, wal dura dhaabbachuu, gufuu walitti ta'uu dhiisuu. Lama, duula walirratti bananii uummata qoqqooduu, of jalatti garee ijaaranii walirratti bobbaasuu kanarraa qusachuu qabna. Sadaffaa, wal morkuu dhaabuu qabna. Suspend competition until you get to the dirree. Most of the times we fight over the power that never was. Suspend competition. And number 4, humna wal buusuu dhiisuu. Kuni hundi barbaachisaadha. These are the negative duties. Positive duties. Waan gochuu qabu. Tokko, beekumtii waliif kennu. Warri siyaasa karaa nagaa oofu, warri siyaasa keessa hin jiraanne karaa adda addaatiin garuu faayidaa fi fedhii Oromootiif qabsaa'u, warra siyaasa qawweedhaan geggeessu, warri kun hundi beekumtii walitti kennee, mutual recognition walitti kennee walii wajjin dhaabbachuu, wal hubachuu, jabina fi hanqina keenya baruu, waan warri dirree jiru godhuu hin dandeenye warri siyaasa karaa nagaa godhuu danda'an adda baafnee hojii waliif kennu, waan warri dirreen siyaasaatti dhiphatte godhuu hin dandeenye immoo warri humna qabu akka godhu akkanatti wal hubannee wal duraa duuba wal harkaa fuunee akka deemnu gochuun barbaachisaadha. So sadaffaa humnoota hawaasa addunyaa irratti yookiin qaamota alarraa shoora taphatan sirriitti haalaan hordofuun barbaachisaadha. Because this is, beware of the international. This is a dependent empire created and maintained by the international community. Kanaaf eenyutu as keessa tapha kana keessa jira? Biyyattii eenyutu jeeqa? The politics is increasingly mercenarized. Waan kun waan jiruuf Oromoon akka sabaatitti hayyuun namoonni siyaasaa, namoonni dippiloomaasii keessa jiran qaamota harka galfachuu fedhan kana sirriitti hordofuun barbaachisaa ta'a. Isaan dhiisnee UN, AU, IGAD, BRICS, NGOs, the human rights organizations maal godhuuf deemu? Akkamitti isaan hawwachiisna? Akkamitti sodaa isaanii irraa haqna? Akkamitti immoo akka tapha isaanii kara keenyaan taphatan gochuu dandeenya? Kanaaf of qopheessuun barbaachisaa ta'a. So, jijjiirama kufaatii Abiyyi booda dhufu fudhannee tikfachuuf maaltu nurraa eegama? Well, tokkoffaa, I think this is practical. I'm sorry, I have to throw some of the ideas here. Tokkoffaa, as of now, daangaa Oromiyaa to'achuu fi tikfachuu. Why? We're talking about self-determination. Daangaa yoo qabattee, to'attee, tikfatte, booda siyaasni jalqaba. So, sanirratti hojjechuun barbaachisaadha. Lama, nagaa fi tasgabbii uumuu Oromiyaa keessatti, biyyattii keessattuu, impaayerittii keessattuu. Kanaaf
hariiroon sabaaf sablammoota biroo wajjin goonu irra caalaansaa tarsiimurraa kan ka'e otoo hin ta'in tooftaarraa kan ka'e ta'ee maaliif deemaa yoo jettan waraana amma jiru dhaabsisuu fi Abiyyi dhaabsisanii ofirraa kuffisuuf qofa. So koalishinii nagaaf taasifamudha jechuudha. Wal gargaarsa nagaadhaaf nageenya uumuudhaaf. Kanaaf nagaa fi tasgabbii uumu saamicha hanna namni hunduu haasaa ture kana dhaabsisu. Okay? Diinagdee to'achuu because rakkoo diinagdee jabaatu waan jiruuf diinagdee to'achuudhaaf literally I'm asking for a shadow government that will be immediately ready to govern the economy, to manage the economy. Akka biyyaattis Oromiyaa irrattis akkuma beektan diinagdee saamichi diinagdee Oromiyaa irra jiru sovereignty keenya wajjin waan wal qabatu waan ta'eef jechuudha. Number 5, there is a long list, but I will not touch on them. I'll just say the topics. Aangawoota yakka waraanaa duguuggaa sanyii yakka namummaa raawwatan to'achuu, okay, seera jalatti bulchuun barbaachisaa to'achuudha. Because itti gaafatamummaan yoo hin jiraatin wantoota hanga ammaatti raawwatamaa turan kana hunda gara itti gaafatamummaatti yoo hin fidin wanti ta'aa jiru amma aadaa ta'ee jira biyya san keessatti. Amma rakkoon ajjeesuun waan nama dinquu miti biyya san keessatti. Uummata fixuun buqqisuun akka jiru waan nama gaddisiisuu miti. Kan kun waan ta'eef itti gaafatamummaa fiduun barbaachisaadha. Mootummaa yeroo nagaa fi tasgabbii uumuudhaaf uumachuuf tajaajila hawaasaa itti fufsiisuuf seera kabachiisuuf kan kana fakkaataniif qophaa'uu qabna. Seera kabachiisuu, nagaa fi tasgabbii uumuu, okay? Tajaajila hawaasaa itti fufsiisuu. Sa'aatiin keenya waan deemeef dhiifama si gaafadheetanii nama kan biraatti darbaa. Yoo na eeyyamtee yaada lama qofan kaasee fixa. Tole daqiiqaa. Irra caalaa hojiin ammaa maal nurraa eega yoo jenne wantoota sadi irratti qophaa'uu qabna. Mootummaa yeroo walitti qabnee ijaaru, nagaaf tasgabbii uumuu, imaammata haqa ce'umsaa, policy of transitional justice kan jarri akka taphaatti taasaan kan otoo hin ta'in haqa ce'umsaa dhugaa fi imaammata haala sabaaf sablammoonni biyyasii hiree ofiif murteeffachuuf ittiin danda'an seera referendamii baafnee koomishinii jaarree lafa keenyee achirratti dhaabbachuu qabna. Akkamitti piroosesii kana keessa deemnaa yoo yeroon argame duubarratti itti deebi'a. Hanganuman jedhaa ulfaadhu galatoomii taana. Hayyee Tsaggeesh dhiifama guddaa wajjiniin bal'inaan akka dhiyeeffattuuf sagantaa sii qopheessinaa. Kanatti aansee kan yaada isaa dhiyeeffatu Profeesar Asaffaa Jaalataati. Profeesar Asaffaa waltajjiin kan keeti. Kana qophee Dr. Ittaanaa fi Dr. Milkeessaa warri addanatti argamtan hunda keessan iyyuu galata guddaa qabdu. Mata dureen dubbii kootii hanqina irraa baruu jaarmotii bilisummaa Oromoo jabeessuu jedha. Hanqina irraa baruu jaarmotii bilisummaa Oromoo jabeessuu jedha. Mooraan qabsoo Oromoo, mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo, jaarmotii bilisummaa Oromoo, ABO fi OFECO sabboontota dhugaa fi uummata Oromoo hammata. Sabboontoti dhugaa warra national interest yookiin immoo dantaa uummata Oromoo fi Oromiyaa wallaansoo qabanii eegsisanidha. Ilaalchi isaanii Oromummaa irratti hundaa'a. Sirna koloonii Itoophiyaa fi sirna nafxanyaa sirna Itoophiyummaa wajjin ol lola. Namootii fi gartuu miilla tokkoon Oromummaa keessa dhaabbatanii miilla biraan Itoophiyummaa keessa dhaabbatan baay'ee na yaaddeessaa akkuma bara 2018 ammas illee amma dabalee wallaansoon Oromoo karaarraa manni baay'ee nama sodaachisa. Yeroo darbee humnuma Oromoo keessaa wallaansoo Oromoo deeggaroo jedhamtu OPDO humna nafxanyoota Oromoo moosisan.
Ammallee wallaansoon Oromoo nyaaba akkasiin to'atamuu danda'a yoo akkuma sanatti itti fufne. Kan isaan gargaare jara kan hundumaa kan gargaare jaarmotiin bilisummaa Oromoo cimuu dadhabuu isaaniif. Kanaaf ABO'n OFEKO'n akka sabboontotaa fi uummata Oromoo gara tokkotti luuccessanii wallaansoo finiinsuun dirqama irraa eegamu. Maaliif yoo jettan namni jaarmaa malee deemu? Namni akka jaallatetti gadi ba'ee waan fedhe ari'u wallaansoo Oromoon kuffisa. Uummati tokko wallaansoo qabu yoo markaba yookiis immoo doonii sana namni geggeessu irra hin jiraanne akkuma qilleensi doonii bishaan irra oofu ta'a wallaansoon sun. Kanaaf wallaansoon Oromoo yeroo nani ABO OFEKO jedhu jarri dadhabina hin qaban jechuu koo miti. Jarri illee baay'ee of fooyyessuu qaba jedhee amanan. Yoo dhuguma mo'uu barbaanne jaarmaa cimaadhaan jaarmaa nafxanyaa haaraa amma irratti hundeeffame kana isa caallee argamne malee mo'uu hin dandeenyu. Kanaaf jaarmotiin kun gaaffii of gaafatanii akkamittiin of fooyyessina inni of gaafachuu qabu. Maaliif yoo jettanii uummata Oromoo gara caalu of duukaa diriirsanii wallaansoo kan akka barbaachisetti geggeessuu hin dandeenye. Wallaansoon Oromoo kan inni iddoo ga'u uummati Oromoo baay'een duukaa tocho'ee duukaa dhaabbatee wallaansoo qabe qofaadha. Kanaaf wallaansoo kana jabeessuuf jaarmotiin sadan maqaa dha'e kuni wallaansoo jabanaa karaa teekinooloojii, karaa miidiyaa, karaa neetwoorkii ijaaruudhaan uummata Oromoo harka wal qabachiisanii alaaf biyya keessaa baadiyyaaf magaala keessaa ol duukaa diriirsanii irratti hojjechuun dirqama. Sabboontoti dhugaa qofaa fiiguun utuu hin ta'in jaarmotii bilisummaa Oromoo yoo laafina isaa itti maa jabeessaa ilaalchaa fi beekumsa jabanaan jaarmolee kana jabeessuu qabu. Kan kanaa achi namni akkuma jaallatetti fiigee waan fedhe hojjechuu barbaade wallaansoon iddoo tokko illee ga'uu hin danda'u. ABO fi OFEKO'n karaa nagaa qabsoo irra jiru. Kanaaf ABO WBO irraa dirqama guddaa turre jira. Dirqama olaanaa turre jira. Kan qawwee qabu, kan nyaapha dura dhaabbachuu danda'u ABO waan ta'eef ABO WBO'n baay'ina cimina baay'inaan uummata Oromoo karaa qawwee karaa hundumaan ol duukaa diriirsuu danda'u qaba. Kanan immoo kana gochuu kan danda'u ilaalcha Oromummaa fi beekumsa poolitikaa cimaan sabboontota hundaa olitti qabuun uummata Oromoo biyya keessaa biyya alaa ol duukaa diriirsuutu irraa eegama. Kana gochuudhaaf wanta amma hojjetamaa jiru baay'ee fooyya'uu qabaa jechuudha. Lafa jirrutti of gammachiifnee ilaaluun irra hin jiru. Kanaaf namoota tokko qabatanii yookiis immoo murna xiqqoo tokko qabatanii iddoo tokko geenya jechuun hin danda'amu. Jaarmaan Oromoo jaarmaan bilisaa isaan deeggarraa isaan immoo uummata Oromoo sochoosuun dirqama isaaniiti. Kanaaf humni Oromoo baay'een kakaasuu fi ijaaruun barbaachisaadha. Sadarkaa tokkoffaa dabnee hojii jabeessuu qabna ammaa kaafne hundi keenya dirqamatu nurra jira. Nuti dirqama guddaa nurra jira hundi keenyarra. Murtoo ciccimaa dabarsuun dirqama fudhachuun hojii irratti bobba'uu qabna. Akka uummati Oromoo bilisa obbaasuuf karaa danda'ame wajjin mari'achuu qabna. Nuti bilisa si baasa jennee nuti uummata kanaaf beekannee dura fiinnee waan tantaan hojjechuu caalaa uummanni kun tocho'ee bilisummaan kun kan keenyaa jedhee akka inni gochuu danda'u qabna. Kun hojii salphaa miti, hojii cimaadha. Kanaafituu jaarmotii sana gargaaru, jaarmotiin maqaa isaanii gargaaruun barbaachisaa ta'ee keessumaa immoo ABO WBO gargaaruun dirqama guddaadha, barbaachisaadha. Sadarkaa lammaffaa irratti jaarmotiin bilisummaa sabboontoti dhugaa fi uummati Oromoo marii biyyoolessaa Oromoo ammaa kaasee calqabutu irra jira. Gaafa moone qofaa jechuun irra hin jiru.
Abiyyi booddee jechuun dura hin jiru. Ammaa kaasnee abiyyiin kuffisuuf abiyyi booddees waan hojjennu irratti hojjechuu qabna jechuudha. Akkuma seenaan biyya lafaa agarsiisutti ummati ilaalcha qulqullaa'aa hin qabaanne, ummati jaarmaa cimaa hin qabaanne bilisummaa isaa moo argachuu hin danda'u. Isa irrayyuu darbee hin bada. Ummata biyya lafaa baay'ee oo ilaalle ilaalcha qulqullaa'aa wanta dhabaniif jaarmaa cimaa wanta dhabaniif badan. Kanaaf nuti kana hubanne jaarmaan Oromoo bilisummaadhaaf dhaabbatan akka isaan jabaatan gargaaruu wajjin hojjechuu akka isaan mootummaa ta'uudhaaf qopheessan irratti hojjechuu. Maaliif mootummaa Oromoon ummati Oromoo mootummaa mataa isaatii qabaate malee nagaan jiraachuu kan dandeenye baruu qabdu. Maaliif jettanii akkuma Oromoon jedhu weennin eegga isheef duuti. Oromoon albudaasaa lafasaa irraa fudhachuudhaafitu Oromoo oli gadi facaasanii bituu barbaadu. Kanaaf dadhabinni jaarmotii bilisummaa Oromoo akka sirni nafxanyaa haaraan uummata Oromoo keessatti deebi'ee dagaagu godhe. Achumaan immoo namoota Oromoo keessaa maqaa Oromoon dubbatan warra daldaltuu polotikaa ta'an Abiyyi duukaa deemanii faarsan maqaa Oromoodhaan uummata gowwoomsan nama baay'eetu dhalate. Warra akkasii kun meeshaa namaa ta'anii meeshaa OPDO'n criminal organization uummata Oromoo kan shororkeesse waggaa gara 30 caalaa Tigiree wajjin amma immoo Abiyyi jalatti diriiranii uummata Oromoo kan shororkeessanii uummata Oromoo fixaa ofii isaaniif sooroma waanta tureefi kan kana waan kana wajjin wanti rarra'u warri waan kana deeggaru warra kana wajjin diddibaa qabaatanii ollaansoo Oromoodhaaf hin gargaaran. Kanaaf ollaansoon keenya akkuma deddeebinee dubbannu ideological clarity, political maturity qabaachuu qaba. Yoo kana hin qabaanne akkuma kana duraa sirni nafxanyaa biyya Oromoo keessatti dagaagee jiraataa jechuudha. Kanaaf yaadan dhiyeessu xiinxalli polotikaa goonu baay'ee gadi fageenya irratti dhugaa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Fakkeenyaaf mootummaa nafxanyaa bara baraan darban Minilikii kaasee amma Abiyyiitti akka gaariitti hubachuu qaba. Namni baay'een hin beeku. Namni baay'ee waan hin beekneef Abiyyi afaan Oromoo dubbannaan Oromoo dhaabbataa jedha. Nama bifa lama jira Oromoo keessa tokko waan isaatu hin galineef dhuguma kanatti fakkaatu. Garbiraan immoo warra itti daldalee horii argachuu barbaadu jechuudha. Kanaaf